raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,000 fi 575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Waa'ee Finfinnee heerri fi seerri maal jedha? Qabatamni jiru hoo maal agarsiisa? Yooyyaa ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aa keessatti dhimma Finfinnee baraaruu jedhuun fiinxaaliyyiin Amaaraa kaasaa turan ilaalchisee waan heerri fi seerri jedhu yaada ogeessi seeraa obbo Ibsaa Gammadaa raadiyoonii Dirree Shaggariif kennan kutaa lammaffaasaa isiniif dhiyeessina. Qopheessituun qophichaa Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuutii itti dhiyaadha. Safuudaka yeroodha, safuudaka wallaansoo, safuudaka qabsoodha, iyyandaaqoo ganama. Ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa maqaan magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee moo Addis Ababaadha? Bulchiinsa Finfinnee keessatti Oromiyaan qooda qabaa? Finfinneenoo caffee Oromiyaa keessatti bakka qabdi? Akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'amee ibsamaa ture magaalaa guddoon Oromiyaa Finfinneedha jedhameeti beekama. Haa ta'u malee maqaadhaan wal qabatee ammas rakkoon ni jira. Mootummaan naannoo Oromiyaadha magaalaa guddoo isaa Finfinnee jedheeti yaama. Rakkoo hedduu kan of keessatti qabu ta'uun akkuma jirutti ta'e. Bulchiinsi magaalaa Finfinneedha immoo bulchiinsa magaalaa Addis Ababaa jedheeti of yaama. Mootummaan federaalaallee akkasumatti beeka. Kuni waan rakkoo qabuu fi waan silaa chaartara bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti furmaata argachuun irra turedha. Maqaan kuni maqaa jalqabaati. Finfinnee jechuun bakka bu'uura magaalattiin irraa Oromoo buqqisuu eegaltee fi irraa babal'atte waan ta'eef Finfinnee jedhameeti beekama. Maqaa kana silaa fudhachuutu dansaa ture jechuudha. So chaartarri kanaaf deebii hin kennine. Chaartara sanirrattis qoodni Oromoo yookaan Oromiyaa tokkollee hin jiru jechuudha. Kanumaan wal qabatee bulchiinsi magaalaa Finfinnee kun guutumaa guutuutti kan of danda'e yookaan federaala jala ta'e ta'uun isaa ammas rakkoo biraa qaba. Mootummaan Oromiyaa bulchiinsa magaalichaa keessaa hirmaannaa hin qabu. Silaa magaalaa guddoo isaatii keessatti hirmaachuu qaba ture. Ammas uummanni magaalaa guddoo Oromiyaa keessa jiru, uummanni Finfinnee keessa jiru caffee Oromiyaa keessaa teessoo qabaachuutu irra ture jechuudha. Akkuma uummanni Baahir Daar teessoo caffee Amaaraa keessaa bakka bu'ummaa qabu san jechuudha. Akkuma naannoleen biroollee akkasuma.
Kanaaf maqaadhaanis wal qabatee bulchiinsa magaalattii wajjinis wal qabatee magaalaan guddoo Oromiyaa ammallee rakkoo guddoo akka qabdu asirraa hubachuu ni dandeenya. Eebbakaan koonsaa qabayee iyya lukkuu ganamaa dhaggeeffadhaa yaa. Tolemee Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa jedhamuun ala mootummaan naannichaa seera yookiin imaammata magaalaa guddoo isaatiif qabaa? Heera Oromiyaa fooyyee amma hojiirra jiru irratti Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu ishiitiin ala wanti ibsame kan biraa hin jiru. Finfinneen akkaataa kamiin magaalota Oromiyaa biroorraa akka itti adda taatu qoodni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti maal akka ta'e akkasumas imaammataa fi dambiiwwan yookaan qajeelfamuun Finfinnee wajjin wal qabatanii jiran tokkollee kan hin jirre mootummaan Oromiyaa waan tokkollee harkaa akka hin qabne hubachuun barbaachisaadha. Maaliif kanaan wal qabatee wanni deemaa ture tokkollee hin jiru jechuudha. Imaammata misoomaatis ta'ee ka misooma aadaatis ta'ee ka magaalattii uummata magaalattii keessa jiruutis ta'ee imaammata tokkollee hin qabu. Kana salphumatti akkamiin ibsuu hin dandeenya. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa keessa hojjetan ka biiroolee sadarkaa naannootti jiran irratti Finfinnee keessatti hojjetan manni jireenyaa isaanii yookaan bakki jireenyaa isaaniif kennamu Finfinneedha. Ala baheetii magaalota akka Buraayyuu, Sabbataa fa'aa kan kana fakkaatan akka ta'e waan ifa galaa fi namuu beeku jechuudha. So gama kanaanis mootummaan Oromiyaa xiyyeeffannoo godheef akka hin qabne magaalaa guddoo isaa akka magaalaa guddootti akka hin laalle seeras imaammatas ta'ee dambii waan itti baasee qabu kan of harkaa hin qabne ta'uu isaati hubannaa jechuudha. Abshir jajjabaadhu yaa gurbaa wallaan soodaan qabsoodhaan abshir jajjabaadhu yaa gurbaa. Hayyee labsiileen biyyattii hundi heera biyyaa faallessuun Finfinnee fi Dirree Dhawaa akka naannootti lakkaa'uun heeran akkamitti ilaalama? Caasaan federeeshina biyyichaa maal fakkaata? Qoodinsa aangoo naannolee fi magaalaaf qoodame irratti Finfinneen qooda hin qabdii? Akkuma yeroo baay'ee ibsamaa ture Finfinneen naannoo miti. Naannoo Oromiyaa keessatti argamti. Sanuu magaalaa guddoo Oromiyaati. Haa ta'u immoo wantoonni heera biyyattii faallessanii fi heera Oromiyaa illee cabsan hedduun raawwatamaa jiru. Keessattuu labsiileen paarlaamaa federaalaatiin bahan hundi isaanii bifa jechuun danda'amuun yeroo hedduu keewwattoota gara jalqabaa jiran keessattuu keewwata 1, 2, 3 keessatti wanni irra deddeebi'anii ibsuudhaan beekaman tokkotu jira. Kunis hojiirra oolmaa labsii kanaatiif Finfinnee fi Dirree Dhawaan akka naannootti ilaalamu jechuudhaan waan heera mootummaa federaalaa keessatti kaa'ame naannoo jechuun eenyu akka ta'e kan kaa'amee jiru san haala faallessuu fi waan san haala shaaruun yeroon ibsanii ni mul'ata jechuudha. Kuni labsiilee mootummaan federaalaa baroota hunda baasaa ture kan ammas baasaa jiru keessatti kan ibsamedha jechuudha. Finfinneen akka naannootti lakkaa'amtii jedha labsiin hedduunsa jechuudha. Kun heera biyyattiin faallessa. Heera Oromiyaas ni cabsa. Mirga Oromiyaan magaalaa guddoo isheetti irratti qabdu akka malee kan miidhudha. Kuni gama seeraatiin furmaata argachuu qaba kan jedhu asirratti kaasuun barbaachisaadha. Naannoon Oromiyaatis waan kana kaasuu qaba. Namoonni dhageettii qaban jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoolee waan kana yoo jijjiiramni qabatamaa ta'e mul'achuu baatellee akkuma ajandaa siyaasaatittuu qabachuun barbaachisaadha jedheetiin yaada. Maaliif waan heera biyyattiitiin tumamee jiru tokko labsiidhaan shaaruun hin danda'amu. Adeemsa seeraatis kan eeggate miti jechuudha. Heerri mootummaa akkuma heerri sun kaa'etti fooyya'uu qaba malee labsiidhaan fooyya'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf labsiileen suni hundumtuu
heera mootummaa federaalaa hin faallessu, mirga Oromiyaa magaalaa guddoo isaati irratti qabullee ni faallessu, akkasuma kan Dirree Dhawaallee jechuudha. Kanaan achitti akkuma yeroo baay'ee ibsametti Finfinneen mootummaa of danda'e miti, qaama mootummaa federaalaatis miti. Heera mootummaa keewwata 46 jalatti akka ibsamee jirutti mootummaa federaalawaa Itoophiyaa kana kan hundeessan naannolee akka ta'an ibsee jira. Naannolee jechuun ammoo maqaadhaan tarreeffamanii kan jiranii naannoleen 9 jiru. Achi booda naannoon 2 itti dabalamee akkuma heericha ajajutti hundaa'ee jira. Walumatti amma naannoo 11tu jira jechuudha. Kanaan ala Finfinneen akka naannootti sababni itti ilaalamtuuf hin jiru. Qoodiinsa aangoo heera kanaan kaa'ame kan naannolee fi akkasumas federaalaan kenname keessattis Finfinneen qooda hin qabdu. Aangoon heeraan qoodameef kan heera irratti barreeffamee jiru jechuudha. Mirgi ofiin of bulchuu Finfinneedhaaf jedhamee kaa'ame suni kan sadarkaa naannoo kennisiisu osoo hin taane naannoodhaa gaditti akka bulchiinsa magaalaatiitti kan ittiin of bulchitu yoo ta'e malee kan naannoo kennisiisuuf ta'uu akka hin dandeenye ifatti heeraan kaa'amee jira. Magaalaan Finfinneedhaa qaama Itoophiyaa ta'uudhaaf dursoo qaama Oromiyaa ta'uu qabdi jechuudha. Maaliif sirni federaalawaa Itoophiyaa kun naannolee irraa kan ijaaramedha. So Finfinneen naannoo Oromiyaa keessatti argamti malee saniin alaa miti jechuudha. Yoo saniin ala kan taatu taate yoo akkasitti kan ibsamu ta'e Finfinneen qaama Itoophiyaa miti jechuudha. Sun immoo waan hin taane waan ta'eef heera kana hordofanii waan kana karaatti deebisuun yookaan karaatti deebisuudhaafuu carraaqqii tokko eegaluun waan har'a boru jedhamuu hin qabne ture jechuudha. Jabaadha warra jabeessa tokkummaa keessa hin cimsa. Mee Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaan akka naannootti itti ibsamtu ta'uu qabdi jechuu dandeenya? Afaan Oromoo lagachuu irratti hoo maal jettu? Rakkoo biyya kanaa furuudhaaf adda durummaadhaan rakkoo Oromoo fi biyya kana yookaan Itoophiyaa jidduu jiru furuun hedduu barbaachisaadha. Kun immoo akkamiin ibsamuun irra jiraata? Hariiroo Oromiyaan magaalaa guddoo isii Finfinnee waliin qabdu bifa sirna qabuun bifa fulla'aa ta'een furuun barbaachisaa ta'a. Hangasittuu karoora yeroo gabaabaa godhatanii wanni furuun danda'amu maali? Heeruma amma jiru kana heera federaalaatii fi Oromiyaa hanga danda'amaa ta'etti hojiitti hiikuudha. Kana akka furmaata yerootitti fudhachuun gaarii ta'a. Kanaan achi Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu isii namuu beekuu qaba, hubachuu qaba. Kuni waan wal sobuudhaan yookaan wal sossobuudhaan akkanumatti irratti dibanii bira dabruun danda'amullee hin miti. Wanni Finfinneedhaan wal qabatu Oromoo laalchisee waan hedduu akeeka yookaan ibsa jechuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffiin Oromoon Finfinnee irratti qabu hanga hin deebinetti mirgi abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa irratti qabullee akka deebi'eetti lakkaa'amuu hin danda'u. Maaliif jennaan Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati, handhuura Oromoo Oromiyaati. Hariiroon uummata magaalaa Finfinnee keessa jiruutii fi uummata Oromiyaa bal'oo keessa jiru bifa sirna qabuun hariiroo wal diinomsu yookaan fuggisoo ta'e akka hin taane gochuun kan ittiin danda'amu, bifa fulla'aa ta'eenis furuun kan danda'amu hireen uummata Finfinneetii fi uummata Oromiyaa bal'oodha. Hiree tokko akka ta'etti fudhachuun barbaachisaa ta'a. Wanni kun dirqama ta'uuf maaliif Finfinneen lafa Oromoo irratti ijaaramte gosoota Oromootiitu achitti aarsaa tahee ijaaramte. Kanaaf akkuma hin taanetti biyyuma abbaan fedhe fudhatee
ittiin deebisee Oromoo doorsisu yookaan Oromoo irraa jituudhaaf yookaan Oromoo irraa baraaruuf jedhee itti akka hin taane itti dubbatuu fi ibsu ta'uu hin qabdu jechuudha. Mirgi uummata magaalattii kabajamee mirgi Oromoon magaalaa guddoo isaati irratti qabus kabajamuudhaa qaba. Kuni hariiroo uummata lamaaniitiifis gaarii ta'a. Rakkoo biyya kanaa rakkoo guddoo biyya kanaatis furuudhaaf karaa guddaa bana jedheetii yaada. Kana akkasitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Abbaan biyyummaa sabaa fi sablammoota biyya kanaa abbaan biyyummaa Oromoodha. Deebisaa guutuu yookaan deebii gaarii argate kan jedhamu danda'u mirga magaalaan Finfinnee Oromootaaf qabdu akkasumas Oromiyaan Finfinnee irratti qabdu kan akka gaariitti kabajuurraa eegalaa jechuudha. Oromiyaa ta'an irratti abbaa aangoo abbaa biyyaa ta'uun hin danda'amu osoo handhuurri qabamee jiru jechuudha. Gaafiin gaafii handhuuraati handhuura san irratti deebii guutuutu barbaachisa jechuudha. Oromiyaa jechuun Finfinnee dabalateeti. Kanumaan jechuudha. Tole guddaa galatoomaa dhumarratti dhaamsa yoo qabaattan carraan isiniif laadha. Kan biraa naannoon tokko yoo ibsamu magaalaa isaatiin bakka bu'amee ibsama. Fakkeenyaaf Tigraay ibsuudhaaf Maqalee jenna. Hariiroo Tigraay fi naannoo biraa jidduu jiru yookaan uummata Tigraay fi uummata naannoo biraa jidduu jiru yoo ibsinu Maqalee fi Bahar Daar jenna. Akkasuma kan Oromiyaa illee akka sanitti ibsamuudhaaf dirqama ta'a jechuudha. Finfinnee fi Maqalee, Finfinnee fi Bahar Daar jenna jechuudha. Caasaa mootummaa Itoophiyaa kan keessoo ogguu ibsinu Oromiyaan Finfinneedhaan bakka bu'amuu qabdi jechuudha. Akka Finfinnee fi Bahar Daar, Finfinnee fi Hawaasaa kan naannoo Sidaamaatiin ogguu ibsinu jechuudha. Akkuma biyyi takka magaalaa guddoo biyyattiitiin yaamamtu naannoleenis magaalaa guddoo isaaniitiin bakka bu'amanii akkasitti yaamamuun irra jiraata. Kana akka ta'uuf wanni godhamuu qabu maali? Finfinneen dhugumatti qabatamaatti magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu qabdi. San ka waraqaarra kaa'anii yookaan hiriirratti barreessanii dhiisoo osoo hin ta'in qabatamaan wanni mul'atu wanni jiru tokko mul'achuu qaba jechuudha. Kanaan ala Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaati jedhanii wanni siyaasaadhaaf qofa itti dhimma bahanii hin jiraatu. Uummattoonni adda addaa biyya adda addaatirraa dhufanii magaalaa guddoo tana keessa ni jiraatu. Suni homaa rakkoo qabaachuu hin danda'u yookaan akka rakkootitti ka'uu hin danda'u. Magaalonni Oromiyaa kanneen biroollee akkasuma jechuudha. Magaalonni hedduun kan sabaaf sablammoonni adda addaa bakka adda addaatirraa dhufanii keessa jiraatan waan ta'eef Finfinneenis sanirraa waan addaatii miti. Kanaaf afaan ittiin uummattoonni kun tajaajilaman afaan adda addaa gochuun gaarii ta'ee haaluma kamiinuu afaan Oromoo lagachuu garuu hin dandeessu magaalaan tuni. Hanga magaalaa guddoo Oromiyaati jedhamteetti heerri Oromiyaa hanga akkasitti ibsetti. Akkasumas heerumti federaalaatu Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaa addaa argatti jedhee hamma ibsee jirutti haaluma kamiinuu loojikiidhuma kamiinuu yookaan seeruma kamiinuu Finfinneen afaan Oromoo lagachuu hin dandeessu. Afaan hojii Finfinneedha. Afaan Oromoo pilaas afaanota biroo akka amma jiru afaan Amaaraa fa'aa ta'uu danda'a malee afaan Oromoo lagatanii afaan biraatiin hojjechuun hin danda'amu. Nama afaan Oromoo achirratti muudanii yookaan kantiibaa godhanii nama afaan Oromoo dubbatu tokko kantiibaa godhanii magaalaan sun afaan Oromootiin akka hin hojjenne fuuta'uun yookaan akka hin hojjenne dhorkuun ammoo waan hin fakkaanne waan siyaasaadhaaf yeroodhaaf qofa ittiin nama gowwoomsuudhaaf godhamu yoo ta'e malee faayidaa tokko illee hin qabu. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee afaan Oromoo beekuun dirqama. Beekuu qofaa miti ittiin hojjechuunis dirqama. Maaliif magaalaa guddoo Oromiyaati. Magaalaan kantiibaan tokko
yookaan kantiibduun tokko bulchaa jirtu kun magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu isii sirriitti hubachuu fi hubachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma magaalattiin teessoo mootummaa federaalaa ta'uusiis akkasitti beekuun barbaachisaadha. Teessoo mootummaa federaalaa ta'uun yookaan immoo akka magaalaa guddoo biyya tanaatitti ilaalamuun magaalaa guddoo Oromiyaa akka hin taane waan dhorku tokkollee hin qabu. Waan itti qaana'amu tokkollee hin jiraatu jechuudha asirratti. Wanni kun sirriitti ilaalamuu qaba. Hayyee ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa raadiyoonii Dirree Shaggar wajjin turtii taasisuun yaada ogummaa nuuf kennitaniif guddaa isin galateeffannaa. Fayyaa ta'aa. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaan lafaaf lafee waa'ee dhimma Finfinnee irratti ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa waliin taasifnee kana fakkaata. Torban sagantaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaan tura. Addunyaan galaana horii qabna jettanii yeroo qabna jettanii humna qabna jettanii namatti hin darbinoo. Addunyaan galaana namarraa godaana abshir jajjabaadhu yaa gurbaa walla godam kabdoodam abshir jajjabaadhu. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.